fudheetiin bishaan gannoo facaasa jeeni. Ayyee. Akkanatti wanta godhe jira. Ah. Barsilaa gaafii nama fuudhe gaafa. Lagi Ana lagi. gaafa jirtaa fuudhe. Laali kijibini si jebas. Hak masan dubat nagama. Lachuutu okkula duraa laqamee gadi laa. Kami tika. Duran lo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا درا حواس وجه أنا سين بيها حواس وجه والبرة مكان كان كيبوتو Maqaan kiyya guutuun لكن سجل الفرد كله maqaan kiyya guutuun Abdurrahmaan Muhammad Rashid naan jedhama. أكذي هاي حواس وجه والبرنوتا غاري جتو مكان إسا قوتون عبد الرحمن محمدي لافتو فين سفيديا فين تاينغا جبتو فين سفيديا Hayyee hundi ni laafisnaa. غافي أجايباتين سيكا بدل في غافي سنترتيبا سيران نادي بست غافي تنكزان سيغافت دو سين غافت دا خلتماني وانو مدقواد عن إرقيسيسان وانو إرقيسيسان بيچان نادي بست Taata kiyyibni biraa hin jirtu. أكذي درسان إنك جبدو ورّي درسان زمانان إنك جبدي جو دوغن غراج جرا غافين درا مال جتني بيتا Hayyee gaafadhu. آتي أبوليتيني كبدا هي Obboleettiin hin qabee. أبوليتين تيسي خبلتي بيتي آتي أبوليتي تيه تكا خبلتيني بيتا هي جت Habaluu miti dhagaan roitee jirti. ناقاسي رويتي ها دوبو Gaafa takka مالي رسلي ni yaadadha. Eegumaati ni gaafattee booda naa dhufe. هيا قباب ساتو Ni taphanneeti karaa kan geessan ooyiruu eeganii jira beekte. Ooyiruu eeganii jira. Ni taphannee yeroo bishingaati. Bishingaa jechuun shimbirroo irraa eegan takka. هيا Cirracha keessa an cirracha fudhatee bishingaa nuuf facaasa jeeni. هيا Akkanatti wanta godhe jira beekte. تيرجو هيا Mukaan itti qota. ميري Magaruu isaa bakka galaana dhufeen هيا akkasitti abbaa guddaan kiyya tokko adariin nuyichi bishingaarra qabannaan maal jenni beekta abbaa guddaan kiyya san obboleettii kiyya saniin shimbirroon adariin bishingaarra qubatte jennaaniin qorqorroo fudhattee bocaafaa bira yalanarra guddattan duraatti bocaafaa keessa kaayattee jettee gisee ammallee mataa qaba. ما شاء الله هاي تربية عبد شويدا أكرتي شاشة نما قوتي يندبلا فملة غافي سيفين دبل نرى لالين هذا ديفهم غافي أجايباتي سقافة جديا Rakkoon qabu. أكاسيمي تاتي وين سقافة دوجر نرى لال كان ديفهم عبد شوي Bila waa takka bakka. لكن قرينجي تاتي إن شاء الله hanga arraati isin darasaadha hedduu takka wajjin barachaa turre isiin quba qaba darasummaa keessa turtee jirta takka musaafirummaa diimte tana keessatti jaalalaan qabamtee ni beektaa hii jetti Barsilaa gaafii nama fuudhe gaafa. Ana gaafa jirtaa fuudhe. amma gaararra laaliidhaadha duraan isinii jeeti ni ulfaatti ni jiraami ilmi namaa hundi namaatu dhuguma ijaalata ni jaalatamaati ati kana keessatti jaallatamoo osoo hin ta'in jaallattee hibeeytaa jaalatte jirraa ola jaha jaalatti kamsi gooti maalirra jaalattee maaliif jaalatte Wanni jaalladhe arkeetumaan laaleet ijaadda seetti jira iyyumaan daseettee maqaa biyyiin jaalladhe namni ni jaalladhe sun illee garuu akkumaan hin jaalladhe sunitti ni jaallattee barnamaa ni beektaa ni qabsiisteetis asitti amata sadi dura wanni akkasii ture sababaa sanirratti anaa fi gaafa sana beelaan deemaa ture isheen kiyya kan hin jala deemu sun walitti aarree sababaa sanitti sababaa sanirratti halla akkam nama gure ni beektaa barki dhuguma dubbadha dhuguma sanii bilaan dhuguma sanii akkam nama gure ni beektaa gaggabaabsaatu silkii takkaan qabaa yeroo bakka yeroo mana irratti waliin nan jetti sagaluma sii dhagahuun fadha bakka
wanni san anaa fi saayibban kiyya tokko hojii irra garuu jirri tan ammaan tana na biraa galanii eegaa dalagaa isaanii eegaa tarabbiin azalirratti wanti godheef san irra deebi'anii foon isa kaafu jira foon isa harka irra deebi'u jira bakka warri keenya waan jajjabaataniif asin deebi'anii Amani jaalala goggoytuudha ji jaalala musaafirummaa jechuun taate musaafirummaa la ilaha illallah haya ammallee gaafisiif hin dabalan of falchisiin jecha ammaan tana carraa lamaan sii dhufa ifilatta carraa lamaan sii dhufu kana keessaa tokko carraa duuraalaati carraa duuraalaa sii dhufu tokko ammoo carraa kootuu baradhuudhaati deemee irraataa bakka fedhirraataa carraa barnootaa sii dhufu carraa duuraalaatii fi carraa duuraalaa kam keessaa filatta carraa barnootaatii fi carraa duuraa wayinii olachuu qoodhaadhaan ilaali kijibinis ijeebas haquma san dubbatu nagaama lachuutu okkula duraala meeqa jira meeqaa miti kaa duuraalli kun qiyaasan qabu si bira dhangalaasan biiliyoona meeqa yoo biiliyoona meeqa taate yoo kam gutaatan carkam keessaa filatta siyaaman jaami'aarraa jaami'aarraa carraan barannootaa sii dhufee jira kootuu baradhuu jechuu sii dhufa ammas gam tokkoon carraa duuraalaa si kaasee bakka akka Ameerikaa irraa gama Ameerikaa dhuftee hojjettuuf siyaaman kam keessaa filattate kana keessaa kam qabatta dhiifamaa wajjin carraa lamaan keessaa kam filatteef dureenya dhiifamaa carraa barnootaatiin filatte carraa barnootaa filatte ayyee maashaallah barnoota maaliif jecha filatte maaliif duuraala carraan duuraala akkasi dabree kan barnootaa kun akkas si keessatti hammate maaliif hawaasaaf ibsuu dandeessaa wanniin barnootaa kana filadheef yoo barumsa kana qabaatte duniyaa tanarrattis dooraalli nuu salphaadha dooraanni nuu salphaadha nama barateetu dooraala sanuu hoggana maallaqa qarshii Itoophiyaa jijjiiruu danda'a. Sa'a maashaallah akkuma ati jette dooraalaa fi barnoonni wal hin madaalan jaami'aa deemee barachuu filatee jira jechuudha. Rabbi carraa siif haa fidu. Akkasi ammallee takka sii dabaluu mee tan xumuraa. Allahu akbar. Osoonii fi garra laalina. Diyaaspooraatu jira. Ejirti yen. Si gaafachuun dabanii. Nan gaafanne. Umar kun qabdu. Diyaaspooraa takkaatu duuraalaan. Dooraala hojjettee mana jaarrattee bakka jireenya isii dandeessee jirti. Sii barnoota irra jiru. Carraa dooraalaa kana keessatti sittiin heerumaa siin jetti. Isiin falii nama guddaadha. Nama guddaadha. Warri kee nama guddaa kana fuutaa siin jaa saayibban kee nama guddaa kana fuutaa siin jaa. Atiis isiin sirra guddoodha ni beekta. Garuu dooraala hojjettee qabdi manallee ijaarrattee qabdi jireenya siichittiif dandeessee jirti. Akkam gootaa waan kana kam keessaa filatta. Warra keessaniitii fi saayibban kee nama guddaadha siin jechuu san dhiistu immoo dooraala siisaniif jecha isii tanatti seentee ni fuutaa. Fooqii biyya qabdi finne egaa. Diyaaspooraa jireenya siichittiif dandeessi. Nama guddaa garuu sirra guddoodha. Isii tana namnutu siin hin jaalanne warri keetis siif hin jaalanne saayibbanillee siin hin jaalanne isii tana silaa irraa ooltee siin jaalanne. Anis hin fuune. Atis hin fuune garuu dardara takka illee hin qabdu. Ilmaanis hin qabdu. Jireenya barsi dandeessi. Jireenya siichitti if dandeessis illee dandeessi. Isii tana garuu ati jireenya keetiif jettee diyaaspooraadha. Diyaaspooraadha isiin ibal namuma gaariidha. Namni biraan qabdu. Ittiin isheen ta'a namni fuudhin siin jee garuu ittiin isheen ta'a. Ittiin isheen. Akkana limaaza. Sababaan ittiin ibsiif hawaasaaf. Waan ittiin seenu sababaan ittiin seenneefis. Diyaaspooraa. Ani yaada namaa karoora namaan tuqu akkammoo karoora kiyyaatti ittiin seenu. Maaliif ittiin seenu? Naafi isiis walafaan dhufuu malchiisa. Garuu torbaan duraa keessa haan jaalattu. Torbaan boodarraa keessa gisee walitti aarre. Yaada saayibban kiyyaa karoora warra keenya uummatiyyaa. Saniin namiidha. San gateettiin jalaa ba'e waan taateef jecha gisee isin tokko sitti bakka inni tokko waan hin qabneef jecha. Laa ilaaha. Waan hin qabneef jecha hin qeebalu. Akka yaada kiyyaatti maal akka intunya akka yaada kiyyaatti itti uffadha isin walitti jirni an akka yaada kiyyaatti hin qeebalu. Hin fuutu. Isin sokkisiiftu. Aboo. Tumaam seentati. Easy.
Oromana fuudhu jettee. Orommaa Interviewin ta'e fayyadudha. Interviewin hanga ammaatti abduushee wajji goone akkanatti shaashaa nama gootii nama bohaarsiti. Wanni dhaamsa xumura irratti sagantaa waa xiqqisoo takka sibiilaadha. Dhaamsa hawaasaaf yoo qabaatte hordoftoota Dabbaal Shoo'iif yoo dhaamsa qabaatte gamunumaan dhaamii fi gaggabaabsii dabarsi. eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya kabajamtoota hordoftoota Dabbaal Shoo'ii Sagalee ol fuudhii. dhiifamaan obboleessa keenya kana chaanaala isaa yuutuuba isaa sabiskiraayib laayik sheer koomentii akka gootaniif kabajaadhaan isin gaafanna. Obboleessa keenya nuti hundinuu karaa bakka jiru gargaaruudha qabna. Waa hedduu tokko dalaguudhaaf Hawaasatti itti garagaliti. waa hedduu tokko dalaguudhaaf yaada qaba. Akkasuma waa hedduu tokko diraamaalee filmiilee akkasuma nashiidaalee hedduu dalaguudhaaf karoora qaba waan taateef Isinuma wajjinimi diraamaadhaas isaanii wajjin ka hojjechuu deemu. Diraamaan ni jira isaanii wajji hojjenna. Interview wantoota garaagaraa isaanii wajji hojjenna. Yuutuubni qofa osoo hin ta'in maqaa kiyyaanillee banamu isaanis yuutuuba walumaanii jechuudha. akkasii gargaaruudha qabdanii isiniin jaa bakka jirtan hundatti nagayaan keenya salaamanne isin haala qabu isiniin jecha wabillaahi toofiq wassalaamu alaikum. Dhiifama hayyoo hordoftoota keenya jaallatamoo hordoftoota chaanaala Dabbaal Show jechuudha. Interview akkanaatiin akkaan abduu shoo isiniif deebisu ammallee namoota gurguddaa namoota beekamoon na bira jira. Ijoollee chaanaalii garaagaraa qaban ijiranii akkaan interview irratti isiniif dhiyeessu sagantaa interview sagantaa torbaan irratti isiniif dhiyeessu yoo ni barbaadan koomentii jalatti gaafiin isaan gaafadhu akkanuuf keessan gaafii kabajaadhaa gaafii babbareedduu cuunfitanii laaltanii keeysanii akkanaaf keessan jechuudhaan isinirraa barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ma'a salaama.